السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جالتمتوتا في كبجمتوتا أمة ورمو جرى جرتو بكما جرتانيتي نجاه في كبجان كن سنبرا جراتو يتشار اللي وانا داوان سنجالتن قبض سنين فجرة وروني هارا واتاتان gara keenya kanatti dabalamuudhaaf asumaan subscribe gochuun godhin bira hin darbina like itti qaasinin jedha. Wantoonni gaggaariin nu gallakkisnu kun akka isin dhaqqabuuf jecha yeroo biraatiif jechuudha. Warroonni kuwwan ammoo akkuma kanaan dura hordofaa turtan ammallee subscribe like share osoo hin godhin bira hin darbinaa sinin jedha. Waan babbareedaa isin qabadhee dhufe jechuudha. Arabiyaa majlisiin kun baay'ee bareeda akkana fakkaate jechuudha. Zippii isaa banee isin mul'isa originaalummaa isaa laaluudhaaf jechuudha. Baay'ee bareeda ka ta'e jechuudha. Tokkoffaadhaan jechuudha. Biyya keessatti hojjetama. Hedduu bareeda jechuudha. Carqiin isaallee akkasuma oriijinaala gatiin isaallee jiddu galeessa. Viidiyoo kana gara xumuraatitti ilaalaa waan gaariidha. Warroonni bitachuu barbaadanillee akka waan gaarii bitattaniif ilaalaa. Warroonni bitachuu hin barbaannellee yeroo biraatiif iyyuu isin fayyada. Har'a qofaaf osoo hin taane namoonni har'a ittiin qophoofneefillee namoonni amma ittiin qophoofneefillee of dura keessaniif waan gaarii isinii ta'a waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaadha. Arabiyaa majlisii qofaa miti kan qabadhee dhufe minxaafii kaareen isaa meeqan akka jiru maggaarrajaa akkana bareedu kana jechuudha. Arabiyaa majlisiin meeqa akka ta'e minxaafiin kaareen meeqa akka ta'ee fi algaa quumsaaxinii biffee akkasuma kanneen guutuu isaa gatii isaa wajjin qabadhee isinii dhufe jechuudha. Algaalleen gatiin isaa qallaalii ka ta'e jechuudha. Xumura irratti hedduu kan namatti tolu algaa babbareedaa qabadhee isinii dhufee jira. Isin ammoo asumaan subscribe like share godhaan wajjin turaasinin jedha. Namoonni lakkoofsa bilbilaa kiyya gaafataa turtan lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heloo jettaniin argachuu dandeettanii. Arabiyaa majlisiin kun hedduu bareedaa baay'ee bareedaa ka ta'e jechuudha. Akkana fakkaata hedduu tokko bareeda jechuudha. Akkana fakkaata inni kun miidhagfiidhaan osoo hin taane sibiilaan kan hojjetame jechuudha. Argaa jirtanii isinitti mul'ata jedhee yaada. Gatiin isaallee 80 jechuudha. 80 jechuudha. Hedduu bareeda akkana fakkaata baay'ee bareeda jechuudha. Jaalatan taana screenshot irraa gootanii na dubbisuuf hin irraanfatinaa isinin jedha. Hundumtu isaatu gatiin isaallee garagara jechuudha. Akkuma akkaataan hojii isaa garagara ta'e gatiin isaallee garagara jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Baay'ee midhagaa ka ta'e jaalatan taanaan na dubbisuuf hin irraanfatinaa. Gatiin isaa guutuun isaayyuu gatiin isaa tokko miti. Yoo bitachuullee baattan viidiyoo kana hanga xumuraatitti ilaalaa maaliif isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Wiqaa bareedaadha. Hundumtu isaayyuu akkuma gatiin isaa garagara meeshaaleen garagara jechuudha. Amma hiiqaan isinas ilaalaa jirtan kun hundumtu isaayyuu akkaataa tokkoon miti akkaataan itti hojjetame. Wanni irraa hojjetamellee garagara. Kun sibiila irraa hojjetame jechuudha. Kun argaartanii jalli isaatii fi gubbaan isaallee sibiila jechuudha. Kun immiideffii irraa hojjetame kun carqii qofaa hojjetame jechuudha. Hundumtu isaayyuu garagara jechuudha. Akkuma gatiin isaallee garagara ta'e akkaataan hojii isaallee garagara jechuudha. Guutuun isaa irra deddeebi'ee wanti irra qabee sirriitti isin mul'isuuf yaaleef akka isin sirriitti ilaaltan jechuudha. Fi akka isin sirriitti ilaaltanii fi akka adda baafattanii fi meeshaan hunduyyuu akka garagara ta'e jechuudha. Kunillee kinoo isaan addaati jechuudha. Kunillee sanirra qannasu jechuudha. Gatiin isaa hedduu bareeda akkasiin jaalattanillee abdii qaba jechuudha. Akkana fakkaata. Arabiyaa majlisii babbareedaa isinii qabadhee dhufe akkasiin jaalattanillee abdii qaba. Viidiyoo kana gara xumuraatitti ilaaluu hin irraanfatinaa isinin jedha. Asumaan guutuu isaa akka isin keessaa laallattaniif jecha qabadhee jechuudha. Akkana fakkaata. Kun ammoo 65 jechuudha. Akkana fakkaata. Kaareen isaallee ammoo kaaree 30tu jira 40tu jira. Akkasuma ka 20tu jira jechuudha. Gatiin isaallee akkasuma garagara akka ta'u hin beektan jedhee yaada. Akkana fakkaata. Hedduu bareeda jechuudha. Kunii fi kadagasiisuun ammallee tokko jechuudha. Ammallee ka gubbaarraa kun 65 jechuudha. Gubbaa isaa kan argaartanii ka gubbaarraa isaa kun ammallee 65 jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Akkana fakkaata 65 jechuudha. Magaalli gubbaarraa kunillee baay'ee tokko bareeda. An garuu fikiyya baay'ee jaaladhee jira. Maaliif jennaaniin innis ilaaluu qabdan gubbaa isaarra osoo hin taane akkaataa hojii inni itti hojjetamee fi carqiin kun oriijinaaliidha moo oriijinaalii miti akkamitti hojjetamedha akkasaan isa san jechuudha. Inni guddaan isin sirriitti ilaaluu qabdanii. Akkana fakkaata. Arabiyaa majlisiin kun gatiin isaa hundumtuyyuu garagara. Ka 100tu jira, ka 65tu jira, ka 80tu jira, ka 85tu jira wal caale jechuudha. Gatiin isaallee akkuma wal caalu meeshaan isaallee garagara jechuudha. Akkana fakkaata. Hedduu tokko bareedaan hedduu tokko jaaladhe isinillee hin jaalattan jedhee yaada. Viidiyoo kana
hanga xumuraatitti hordofaa. Waa baay'ee keessa argachuu dandeettanii wantoota barbaadanillee argachuu dandeettanii wantoota yaadannee isinillee isin yaadachisa jechuudha. Wanta anas keessa qabadhee dhufe xumura irrattillee waa baay'ee qabadhee isinii dhufee jira. Arba majlisii qofa osoo hin taane carqii firaashaa illee qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Gatii isaa wajjin maal kana qofaa miti minxaafii illee qabadhee isinii dhufee jira. Kaareen isaa wajjin meeqa akka ta'e qumsaaxiniin meeqa akka ta'e kaaree mitiraa hagamiitu meeqa akka ta'e algaalleen akkasuma jechuudha. Biffeellee jechuudha guutuu isaa qabadhee isinii dhufee jira. Isinitti tola jedhee yaada jechuudha. Isinillee yoo isinitti tolellee irraa iskiriinshoot godhaati keessa na dubbisaa. Yoo isinitti hin tolellee akkasuma ammoo komentii yaada qabdan irra wanta balleesse naan barreessaa isiniin jedha. Inni kun 100 jechuudha argaartanii asiin wanti inni gatiin isaa dabaleef as biratti wanta kan adiin kun irratti hojjetame jechuudha. Asitti minxaafiin kun kaareen takkattiin birrii 2300 jechuudha. Baay'ee bareeddi jechuudha. Buleen tun ammoo kaareen tokkochi 2200 fi birrii 50 jechuudha. Maaliif wal caalaa jettanii na gaafachuun keessan hin oolu sababni gatiin isaa birrii 50 kana wal caaleef jechuudha. Inni kun diimaan suni yoo harka irra oofaniyyuu sirriitti akka injiraa miti kinoo yoo harka irra oofanii ilaalaniyyuu sirriitti mijataa akka ta'e jechuudha. Irra nama mucucaata jechuudha. Tun ammoo akka waan xiqqoo jabaachuuf ta'uu taati jechuudha. Inni kun ammoo kana qofaa miti gatiin isaa baay'een wal caala jechuudha. Akka 2000 illee hin jira jechuudha. Kaareen tokkochi 2000 illee hin jira. Argitanii kana yoo harka irra oofan harki irra nama mucucaata. Tun ammoo xiqqoo akka waan jabaatu wayii of keessaa qaba jechuudha. Orijinaaliidha turkiidhaan jechuudha. Tun buleen tun 2000 fi 250 diimtuun tun kaareen tokkochi 2000 fi 300 jechuudha. Kunillee 2000 jechuudha. Akkasumatti wal caalaa kinoota jalaa sun argitanii adiin sun ammoo kaareen 2000 jechuudha. Gatiin isaa wal caalaa akkasuma minxaafiilleen akkaataan minxaafillee wal caala jechuudha. Hedduu bareedaa orijinaaliidhaallee bitadhaa isiniin jedha. Namoonni barbaadan namoonni baay'een kanaan durayyuu namni baay'een na gaafataa turtanii yaa osoo hagammaa isiniin deebisin Turkiyaaf dhiifaman irraa ta'aati qabadhee isinii dhufee jira. Gaafis na gaafatan guutuu bakkuma tokkotti isinii qabadhee dhufee deebii akka isiniif ta'uuf jedheeti jechuudha. Maal kana qofaa waa baay'ee qabadhee isinii dhufee jira. Arba majlisiin kun 100 isiniin jedhee jira. Gimmaashni jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Akkasuma garaagarummaa inni birriin maaliif akka dabalee isinillee argaa jirtan jechuudha. Isa guddaa ammoo meeshaan kun meeshaa akkamiiti jettanii beekuu qabdan jechuudha. Yeroo baay'ee wanta isin hin beeknetu jira wal caala jechuudha. Meeshaaleen wal caala akkasuma gatiin isaallee wal caala jechuudha. Argitanii kun baay'ee orijinaalii ka ta'e jechuudha. Akkanatti ani isiniif ta'e yooma kamiyyuu nama kamiifiyyuu sirriitti ilaaluu malee hin bitu jechuudha. Akkana fakkaata. Hedduu tokko bareeda as biratti kinooti biffeen kun jechuudha. Akkaataan itti hojjetame ilaaluu dandeessanii biffee baay'ee bareedduu taate jechuudha. Dheertuudhaallee hin bareeddillee jechuudha. Hedduu bareeddi balbala isii tokkoma ta'ee gamaa gamanaan as banama jechuudha. Ka sosmaazanii san jechuudha biffeen tuni. Sosmaazaniidhaan sanii namni hin beekne hin jiru. As biratti ammoo baakkoonii qabdi jechuudha. Kinoo baakkooniin kun gurraachi kun baakkooniidha. Jalatti illee ammoo balbala biraa qabdi jechuudha. Miila isii jalatti illee kinoo argaartanii jala isii kanarratti illee kan biraa qabdi jechuudha. Hedduu bareedduu fi mijattuu kataate jechuudha. Namoonni barbaadan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hedduu bareeddi. Inni kun algaadha jechuudha. Qumsaaxin isin fakkaachuu danda'a algaadha. Inni kun ammoo wantoota meeshaa barbaadan jechuudha. Wantoota akka caammaallee ta'ee deebi'ee wantoota akka meeshaa aadaallee irra dardarachuu hin dandeettan jechuudha. As biratti ammoo qumsaaxiniirraa biffeerraa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Kun qumsaaxiniidha. Qumsaaxiniin tun qumsaaxinii xiqqishuudha. Garuuyyuu hedduu bareeddi jechuudha. Baay'ee tokko kan bareedduudha. Gatiin isiillee akkasuma qallaalidha jechuudha. Gatiin isiillee jiddu galeessaa hedduu tokko bareeddiillee jechuudha. Gatii isiillee isinitti hima jechuudha. Isin himuun kiyya waan hin oollee hanga xumuraa isin hordofaa. As biratti kun kan televezyiiniiti jechuudha. Garuuyyuu baay'ee bareedaa. Istaayiliin isaa istaayilii akka biffeetiif hojjetame kan televezyiiniiti. Namoonni jaalatan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Amma ammoo gatii isaa isinitti hima. Isin ammoo wantoota asirraa jaalatan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaati. Kana qofaa miti carqii firaashaati jechuudha. Carqiin firaashaa kun carqii bareedaa isin kan barbaadan diizaanii isinitti tole keessaa filadhaati. Carqiin kun tiraas carqiin takkattiin birrii 450 jechuudha. Ka barbaadan yoo filattan carqiin firaashii tokkochi birrii 1000 jechuudha.
madaggafa ka soofaa sanii yoo barbaada arbaan jiliisiitii yoo barbaada inni tokkochi 1,300 jechuudha. Carqiin tiraasii jechuudha. Carqiin tiraasituun birrii 450 haga barbaadan jechuu dandeettanii. Carqiin firaashaa ammoo birrii 1,000 jechuudha. Hedduu bareeda. Haala kanaan namoonni barbaadan ajajachuu hin dandeessan jechuudha. Namoonni nagaafataa turtanii fi ajajaan isin hojjechiifna jechuudha. Carqii firaashii hanga barbaadaniin ajajachuu dandeettanii. Carqiin tiraasillee akkasuma jechuudha. Namoonni barbaadan na dubbisuu hin irraanfatinaa. Hedduu babbareeda jechuudha. Akkana fakkaata diizaayinii barbaadaniin isinillee ajajachuu dandeettanii. Kanneen illee yoo jaalatan kanaanillee ajajachuu dandeessan jechuudha. Namoonni baay'een jaalatee jira. Isinillee akka jaalatan abdii qaba. Algaa kana jechuudha. Algaan kunillee kaaree mitira tokkoo fi 20 jechuudha. Mitira tokkoo fi 20 kun birrii 20,000 jechuudha. Gatiin baay'ee jidduu galeessa jechuudha. Algaan amma isin mul'isaa jiru kun guutuun isaa birrii 20,000 jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Inni deeffiin kan hojjetame 20,000 akka jaalatan abdii qaba. Algaa baay'ee bareedaati. Dhugaa gatiin isaallee baay'ee rakkasaa jechuudha. Akkana fakkaata kan jaalatan yoo jiraatu